Wangeela kudhaama jireenyaa isaa malee maal gochuu dandeenya? Wangeela kudhaama jireenyaa isaa malee maal gochuu. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Shoo jalatti argamtan nageenyi Waaqayyoo kallattii hundumaanuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee tokko nagaa kooti, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a jechuudha akkuma isin argaa jirtanii hojii aramaa irra jira jechuudha. Mana osoo hin taane haala jira. Baadiyyaa wayirra jira jechuudha. Hojii baay'ee aramaa kun akkuma isin argaa jirtan lafa agana bal'atu kana keessatti jechuudha. Hojii aramaa irra oolle jechuudha har'a. Kanaaf viidiyoo xiqqoo tokko isinii waraaba jedhee kaayes jechuudha. Viidiyoo baay'ee waraabuudhaaf hin danda'amu, sababiin isaa hojiin biiziidha. Akkasumallee harka tokkoon viidiyoo waraabaa harka tokkoon jechuudha hojii kana hojjechuun hin danda'amu. Hojii kana hojjechuudhaaf harka lamaan barbaachisa waan ta'eef, kanaaf immoo viidiyoo xiqqoo kana waan isinii waraabiif yeroo baay'ee jechuudha hojii akkasii kana dhiirotatu hojjeta waan jedhamu wayitu jira jechuudha. Kanarratti ibsa xiqqoo isiniif kennuun dhufe hojii kan dhiiraa kan dubaraa waan jedhamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Hojiin hunduu wal qixa jechuudha. Wanta shamarran hojjetan dhiironni hojjechuu hin danda'u. Wanta dhiironni immoo hojjechuu danda'anii shamarran isinuma danda'u ka jedhuun xiqqoo viidiyoo kana isinii waraabee, akkasumallee xiqqoo viidiyoo kana immoo yoo ilaaltan jechuudha ababaa garagaraatu jira. Viidiyoo bal'inaan illee guyyaa biraa isinii waraaba jechuudha. Bakkeen kun bakkee baay'ee tokko namatti tolu. Margillee jira, ababaan illee jira, qilleensa gaariitu jira jechuudha bakkeen har'a oole kana. Hojii qofa miti jechuudha. Yeroo tokko illee akkanatti bahanii haalatti qilleensa fudhachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Kanaafuu walumaa galatti hojii dhiiraa hojii shamaraa kan jedhu hin jiru. Hojii wal qixxeedha isiniin jedha. Akkasumallee jechuudha bakki kun bakka baadiyyaa waan ta'eef jechuudha namoonni har'a onlaayinii irraallee na dhabdan jechuudha. Booniin eessa dhattee eessatti baddee? Booniin eessa dhattee eessatti baddee? Maaf dhabne jettanii bakka akka isinitti bakka hadda wayii hin taaneef viidiyoo kana isinii waraabe. Maaliifini bakkeen kun bakka baadiyyaati waan ta'eef guyyaa itti galullee hin beeku. Akkasuma hojii kanallee qophaa waanan hojjechaa jiruuf hojii kun agana bal'atu kana lafa agana dirreen isaa akkasitti bal'atee isinitti argamu kana qopuma kiyya arama jechuudha. Kanaafuu akka maaliif baddee hin jenne akka isinitti deebutti viidiyoo xiqqoo kana immoo sirrii biraan ga'uudhaaf baay'een immoo si yaade immoo kan nama dinqu baay'ee si yaagde gidduu kan akka ajaa'ibaattis isinii yaade kan maaf bakka Inna akkasiidha yaadannoo sillee hin taate jedhee viidiyoo kana waraabee. Kanaafuu laayik sheerii gochuudha hin dagatinaa. Koomentii irratti isinuma bakka kolfisiisuuf bashannansiisuun dhufe waan ta'eef laayik sheer godhaa. Koomentii jalatti yaada barreessaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa Waaqayyoo si waliin haa ta'u. Baay'ee sin kabaja, baay'ee sin jaaladha. Turtii Wangeela kudhaama jireenyaa isaa malee maal gochuu dandeenya? Wangeela kudhaama jireenyaa.